Rifeensa dheerachuu dide akkasuma dibatoota adda addaa yoo dibatan forforiin isaan rakkisu ciccitiinsallee bubuqe waan hedduu furmaata rifeensaa kamiifuyyuu kan tahe. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harkefuunee Oromoo koo qaqqaalii fi gaggaarii amantiif kutaan osoo waliin qoodeen jirra jirtu isiniin jedha. Har'a kan hin qabadhee dhufe dibata hedduu biyya kam keessattuu argamu akkasuma biyya keenya keessatti gatiin isaa yookiin maallaqni inni ittiin bitamu kan humna kennaa kan tahee fi dibatoota hedduu warri dadhabe akkuma fuulaa qaamaa rifeensis bifa yookiin ammoo tuyyuu uumamaan waan garagaraa qaba gogaan rifeensaa jechuudha. Keessattuu namoonni hedduu ni beekanii rifeensi namaa garagara tahuu akkasuma akkuma fakkeenyaa fi shaampoon tokkoon tahuu dibanni tokko hin tahuu sammalee jechuudha. Rifeensi kennaa garii namootu qaawwi isaa bal'aadha garii namootuyyuu xiqqaadha. Haa ta'u malee kana gadi fageenyaan hubannee ilaallee irraa barannee hin jirru. Keessattuu hawaasa keenya bal'aa biratti namni hundi dibanni nam tokko yoo tahe hunduu isaa yoo tahe jedhee itti dhaabee kan fayyadamudha. Haa ta'u malee dibanni har'aa kun rifeensonni gosa barbaades tahe akkasuma mootuyyuu maddii rifeensaa yookiin buqqeen keessan bifa fedhe yoo tahe dibanni kun rifeensa hunda bifa kamii akkasuma mootuyyuu garagarummaa hedduu kan qabuu fi qaawwii isaa kan maddi rifeensaa bal'as tahuu akkasuma xiqqaa dhiphaas tahuu rifeensa forforii baay'atuus tahee rifeensa forforii hin qabne akkasuma rifeensa hedduu caccabuu bubuqqa'uu yaa'uu fi haphatus furdisuu fi akkasuma saffisaan dheeressuu kan baay'ee furdaa fi jabaataa tahellee laaffisee dirra kennachiisuuf nu gargaara. Tokkoffaa irratti akkuma viidiyoo kana irratti argitan viidiyoo kana haala salphaa fi namoonni hundi jaanni argitanii waan salphaa seetanii irra hin dabrinaa isiniin jedha. Akkuma sitti argitanitti zayitii kookinaatii lama qabadhee isinii dhufe itti aansuun zayitii vaaziliiniiti. Zayitii vaaziliinii kana namoonni hedduu ni beekanii akkasuma kookinaatii kanas namoonni hedduu ni beekanii. Kookinaatiin kun lachuyyuu biyya keenya hin jira kaxaasaallee akkasuma immoo kalaastikii bifa amma argaa jirtanii cuquliisaa kunillee jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hubadhaa asirratti kookinaatii lama maaliif qabattee nu dhuftee jechuun keessaa waan hin oolle. Kookinaatiin kunniin irra guddinaan kan wal caaluu fi akkasuma mootuyyuu oljinaarummaan isaa yookiin ammootuyyuu hedduu keemikaalarraa hanga takka kan bilisa tahee isa xabi'ii yookiin kan uumamaa kan jennuun irra filachuu fi kan xaasaa bulee kun filatamaadha. Haa ta'u malee akkaataa dibatiinsatii fi zayitolee sadiin kanneen akkaataa fayyadama tokkoffaa irratti addaan beeynee baafnee beekuu qabna. Kan sirriitti isin hubattanii jettan zayitolee kanneen lamaan namni bitachuu dandeettan yookiin ammoo zayitolee kanneen lamaan keessaa tokko filattanii namni bitachuu dandeettan. Tokkoffaa irratti wanni isin gootan rifeensa keessan yeroo hunda jechuudha dhiqachuu yeroo barbaadan galgala dibattanii ittiin filtanii martanii rifeensa keessan bulchuu qabdani. Akkuma sitti argitan buleen kunis hafuura hanga takka ni qaba. Hafuura isaa namni martiin jaalatu kan hafuura qabu kana filattanii kan xaasaa magariisaa sanis filattanii isa kanas filattanii isin kan barbaadan keessaa filadha. Zayitoleen kunneen rifeensa keenya kan forforii qabu forforii balleessuuf dheeressuuf laaffisuuf ciccitiinsa kuchisiisuu fi akkasuma mootuyyuu saffisaan rifeensi keenya akka heddummaatee baay'atu dagaagu lalisu hidda isaa ammootuyyuu saffisaan yoo oowwu argatee jedhee buqqee keenya kallattimaan seenee faayidaa guddaa qaba. Zayitolee kanneen namoonni hedduus fayyadamanii beekanii anis fayyadamee argee jira. Karaalee hedduutu jira. Akkamitti akka itti fayyadamtan kan hanga xumuraatitti viidiyoo kana namoonni ilaaltan irraa hubattanii irraa barattan forforis balleessuuf akkasuma ammootuyyuu zayitiin kun rifeensa keenya daa'imman keenya keessattuu shamarran keenya kan daa'imman qabdan furmaata ajaa'ibaa isiniif ta'a jedhee yaada. Baaziliinidha. Baaziliiniin akkaataan dibanni isaa daa'imaafis tahee atis obboleetiif mataa keetiif yoo tahee jedhe yoo kan qibaatiin dhoqqee guutuun isaa kookinaatiin daaksiin abukaadoon maaliin qibaatileen hedduutu jira kan maqaa isaa himnee xumuruu hin dandeenye yogguu arginu qofa food hair. Namoonni keenya qibaatolee Afrikaa hedduu ni beeytan jedhee yaada ka qibaatii dhoqqee jechuudha. Kanaafi baaziliiniin kuni namoonni forforii qabdan daa'ima keessan shaaworii wantoota ani isinitti himu kana dibdanii yookiin dibattanii erga dhiqattanii jettanii baaziliinii kana dibdanii ishimuu ni dandeettan akkasuma filuu ni dandeettan. Rifeensi Afrikaa hubadhaa sirritti wanni isin beekuu qabdan
akka miicamee jedheen namoonni hedduun beekuma baratame ibidda yookiin tuksii seensisuu hin danda'ani. Sababa kanaaf jecha rifeensi Afrikaa akkuma miicamee shaampoo irraa bahee jedheen addaan baafamee ishimamuu qaba osoo filaanuu hin filamin jechuudha. Jiidha sanii baaziliinii kana ani garuu ofii kiyyaa baaziliinis fayyadamee argee qibaati daaksis yeroo hedduu isin maxxansee himellee jira isas ni fayyadama. Ammaaf ammoo tuyyuu baaziliinii kana akkasitti dhiqannaa booda dibanna. Itti aansuun haaluma salphaa taheen rifeensa warri forforii isinitti heddummaatee buqqeen keessa rifeensi maaliif dheerachuu dide jettan qilleensa buqqeen keessan akka argatuuf yookiin ammoo tuyyuu hidda mataa keessanii qulqulleessuuf forforii irraayis wantoota adda addaa balfaariif buqqee keessan cufe rifeensa jalatti akka inni qilleensa argatee hara baafatee saffisaan rifeensi keessan dheeratu tokkoffaa irratti kan nu barbaachisu sidira yookiin hinnaadha. Kana jechuun kiyya sidris maqaa of danda'e qaba qurquraa yookiin akkasuma ammoo tuyyuu qisila jedhanii qasilamoo qisila afaan Somaalitiin biyya keenyatti qurquraa jedhamaa jedhanii an ammoo dhugaa dubbachuuf hedduu kan beekuun sidira jechuudha. Sidira isa jedhamnu kun hedduu waan ajaa'ibaa qoricha ijaafis tahee daa'imman wantoonni adda addaa irra deeman nama guddaafis tahee dawaa ajaa'ibaati. Dawaa hedduu bareedaa shamarran keenya osoo beeytanii namni mana arabaa ta'ettan qaama keessaniin dhiqattanii akkasuma dibata fuula keessanii godhattanii walitti makaa yookiin khalxaadhaan adda addaa irratti scrabbis tahee osoo yeroo hedduu keessattuu shamarran biyya jirtan yeroo qayya seentan isa kana dhadhaa waliin laayitanii dibattanii bu'aa hedduu fi faayidaa guddaa irraa argattan. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni asitti argitan tokkoffaan qisila namni ammoo tuyyuu sidira yookiin ammoo qurquraa kan argachuu hin dandeenye hinnaa diimaa jechuudha. Sirriitti hubadhaa hinnaan diimaa rifeensa keenyaaf faayidaa fi bu'aalee hedduu qaba. Namni garuu haaluma salphaan laalan bowwoo ni hir'isaa, rifeensa ni dheeressaa, buqqee ni qulqulleessaa, akkasuma immoo rifeensi keenya akka heddumminaan baay'atuu fi jabaatu rifeensi faarmii adda addaatii fi akkasuma immoo qalamii adda addaatiin miidhame hinnaan akka rifeensa san damdamachiisuu fi hedduu rifeensa uumamaa deebisu. Itti aansuun qola rommaanaati. Qola rommaanaa yeroo hedduu namoonni maatii kiyya haaraya taatan rommaana fidee keessa akkamitti akka yaasan akkamitti akka ho'isan hojjedhee jira. Viidiyoolee ji'oota hedduu waggaa tokko olii waggaa lama viidiyoodhaan kiyya namni hin laalle haaraatti gaafii hedduu na gaafatan. Viidiyoo kiyya jala deemanii argattan waan hedduu. Haa ta'u qola rommaanaa dhiyeeffannee gogaa isaa yoo barbaanne gogaa isaa akkasuma ammoo tuyyuu asitti kan argitan hossobila biyya arabaatitti maal jedhama jechuun keessa waan hin oole riihaana jedhama. Mana dullootii arabaa namoonni dalagan areera keessa kaanii akka biyya keenya xeenaddaamii aanan itittuu fi aanan buna keessa kaanitti hossobilaa kanatti fayyadaman. Itti aansuun inni sadaffaan kaltuffaaha yeroo hedduu kaltuffaaha yookiin quncee aappilii mana keenyattis hojjannee dhukkuba kaleetiifis tahee rakkoolee infekshinii garaa keessa akkamitti akka fayyadamnu irraa dubbadhee hojjedhee jira. Namoonni haaraa taatan viidiyoo jala seentanii laaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Itti aansuun kan asitti argitan kun ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baalli kuni afaan kennan maal akka jedhamu na jalaa badee na of kolchaa isiniin jedha. Asitti ammoo tuyyuu na'anaadha. Na'anaa namoonni hedduun ni beeytanii na'anaa goggogaadha. Na'anaa goggogaa riihaanaa fi qola rommaanaa yookiin hossobilaa akkasuma ammoo tuyyuu namoonni kaltuffaa argachuu hin dandeenye quncee aappilii qopheeffattanii na'anaa goggogaa akkasuma ammoo tuyyuu baabuuneej illee ni taha. Kana jechuun baala firii akka abaaboo tokkotu hadaa tokkotu jira baabuuneej jedhama. Hinnaa dhiyeeffattanii namni hinnaa irra jechuu filatama yoo dandeettanii sidiraa fi hinnaa illee argattan maankaa tokko lifuutanii sidira maankaa tokko hinnaa maankaa tokko kanniin ammoo tuyyuu maal gootan ni danfiiftanii. Na'anaa jiidhaanis ni taha akkasuma immoo qola rommaanaa daakamas yoo argattan ni taha yoo hin arganne qola rommaanaa illee ni daayitanii yoo isiniin danda'amne jiraa isaa kana ibiddara keessanii akkuma amma asitti argitan kanatti riihaana wajjin daqiiqaa 2 hanga 3 yoo inni danfee jedhe bishaan isaa kanaan hinnaa fi akkasuma ammoo tuyyuu akkuma asitti argitan kanatti sidira walitti laaffifanna. Hubadhaa asirratti zayitolee kanniin lamaan asii achitti dabran keessaa zayitiin bifni cuquliisni sun foolii hamaa qaba yookiin ammoo ani jaaladhu. Isin namoonni barbaadan kan foolii akkasitti mataa isin dhukkubsu mataa na dhukkubsa hin jaaladhu jechuun waan faayidaa qabu hundaan ni jaaladhanii danda'a mataa waan na bowwaafachiisuuf jechuudha. Maal gootanii fiddanii hinnaa kanatti maankaa tokko dabaltan. Zayitolee kanniin lamaan irraayyuu yoo jedhu zayitii vaaziliiniitii miti. Zayitii vaaziliinii erga dhiqattanii kaatanii ittiin isheemattanii bishaan sidiraa
sidraa fi hinnaa waliin maytanii yoo ammoo sidraa fi hinnaa bakka tokkoon arganne tokkichuma keessaa fayyadamtan hubattanii achi booda ammoo na'anaa baala na'anaa fi qola romaanaa akkasuma ammoo tuyyuu riihana yookiin hossobila danfifnee bishaan isaa saniin laaffifnee zayitolee kookinaatii reef asii achitti argitan san keessaa mankaa tokko itti daballa jechuudha. Tokkos yoo qabaattan rakkoon qabu lamaan isaallee yoo waliin wal hojii ooftan bareeda jechuudha. San booddee dibattanii yoo barbaaddan galgala ofirra bulchitanii ganama dhiqattan irra filatamaan ammoo akka ofii kiyyaa fayyadamutti sa'a 4 ofirra tursiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ganama bariisaa keessaa sa'a 4tti yoo dibadhe asirii ni dhiqadha jechuudha. Hubadhaa haala kanaan rifeensa keessan erga dhiqattanii kaatanii haaluma salphaa ta'een baaziliinii sanii yoo ishimtanii jettan rifeensi keessan hedduu laafaa dheeraa ta'a. Karaa kanaan fayyadama. Gaafilee hedduu warri na gaafattan dabareedhaan kan isin deebisu